بسم الله بسم الله، يا رب سدد يا رب. Six candidates have been approved to run in Iran's presidential election later this month. The election is تأخذ أرواح الأبرياء كل يوم وتحدث Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduuwwan ammeef bilbiltuu miidiyaalee idilaa addunyaa irraa amma nu dhaqqaban gurraan isin geenyaati dura dursuun matootii ijoo isaaniitiin hangafna. Humni Hamas lola West Bank irratti Israa'el wajjin taasifameen konkolaatawwan isaan qabaniif taankota guututti barbadeessee komaandara tokko ajjeesuuf loltoota 16 ol madeessu. Gabaasni Interfact Hindustan akkasumas First Post irraa Indian Times fi First of India irraa qabanneet dhiyaanneetiin jirra. Gama biraatiin komaandaricha ajjeefte irraa ammas iccitii gurguddaa teekinooloojiin Israa'el Hamasiin basaasaa jirtu argachuudhaanis dubbii himaan Birgeediyaal Qaasaa Abu Ubeydaa kanas sagaleen ibsa isaan kennaniif mujaahidotaaf gammachuu isaan dabarsan gurraan isin buufna. Kutaa Sooriyaa kaabaa Sa'idaa Zeynab jedhamtutti haleellaa Israa'el gaarreen Goolan dabruudhaan iddoowwan argama buufata loltoota Raashiyaa dabartee fudhatteef haleellaa isheen lammiilee Sooriyaa du'aaf madoon adabdeef deebii guddaa argachuu qabdi jechuudhaan Sargeen Laavrov ministeerri haajaa alaa Raashiyaa kakataniiti jiru. Kanas qabna. Hawtiin misaayilota addaa kan Raashiyaan Ameerikaan faa qabdu Hypersonic jedhamu yoomittuu Iraan oomishtee yoomittuu harka galeen addunyaa ajaa'ibe yaalii misaayilota dooniiwwan Israa'elii kutaa magaalaa Haifaa qarqara daldala dooniiwwanitti barbadeessuun kan Ameerikaatis dhukkeerra kaasu miidiyaaleen gabaasaa jiran viidiyoon dabalamnee isin garsiifna. Yeroo jeettiiwwan Ameerikaa galoo galaanaa irraa dheessanis gabaasni nu gaheeti jiran. Humnoonni Iraaqii fi Hizbollah akkasumas kanneen Sooriyaa keessatti argaman haleellaa Israa'el fudhatte garaagarummaa sa'aatii 12tiin magaalota Israa'el 3 dhoo'insa gurguddoon affeeraniit kana barbaaddu jedhanii jiran. Ajajni humna Iraanii guddaa itti kennamus Israa'el dursitee na baraaraadhaaf waywaachuu eegaltee jirti. Sputnik akkasumas Interfact fi Hindustan irraa gabaasa qabna. Leencichi diimaan Moscow Vladimir Putin ambaasaadaraaf qondaala basaasaa Ameerikaa hoteela Ukraine keessatti du'ee argame Pentagon jeeqamaa jirtuuf herregni ana biraa miti Zeleniskii irraa buusa kun anaan wal hin madaalu jechuudhaan dubbiin jeeqama Pentagon taatee jirti. Ameerikaan nama tokko dhabdee jirti. Tarii summii Putin gadi dhiiseen wal gaafachiisaa taatee jirti. Kaleessa Israa'el Libaanos irratti weerara taasifti taanaan Turkiin humna kaminuu Hizbollah gochaan tumsuuf murattee jirti. Namicha sheeyxaana tsiyoonota kana hidhattan hidhadha. Ra'iif Xaayib Erdogan pirezidaantii Tarkiitiin dubbiin eegalamte. Pirezidaantiin Raashiyaa ta'ee jettee Israa'el daangaa Libaanos seente taanaan walitti idaaneet herrega kafalla qiyaamaa Teel Aviv irratti bu'uu deemtoo addunyaan amanuuf rakkattu jedhameetiin jira. Biyyi tibba kanaa pirezidaantii Ibrahim Ra'iisi balaa helikooftariitiin dhabde Iraan kaadhimamtoota pirezidaantummaatiif 6 kanneen filataman keessa boru abbaan sagalee guddaa argate kakuu mana marii biyyoolessaa irratti raawwate Iraaniin hooggana jedhamee jira. Nageenya lamana isin biratti haa jiraatu kabajamtoota hordoftoota keenya. Hindustan, First Post, Newsweek, Al Jazeera, Press TV, Sanaa TV, Al Arabiyaa, Wihoo oduuwwan belbeltuu Sputnik fi Interfax irraa qabanneetiin isiniif dhiyaannee jirra. Warri jalqaba dhuftan YouTube keenya subscribe gochuun maatii nu ta'a. Odeessa keenya dhageeffattanii like gochuun dagatina gara oduu balballoomitti isin geessa. العالم. تلك الأسلحة الأمريكية المسخرة لإبادة شعبنا. بسم الله يا رب سدد يا رب. الله أكبر. Hamas armies fighter split over IDF power soldiers in West Bank Jenin area. One Israeli commander chief killed by Al-Qassam brigade
snipers and over 60 are injuries jedha gabaasa har'a waxabajjii 27 2024 Indian Times Center Fact and Distant akkasumas USMC'n baasaniin riqichi tsiyoonota daddaaqee komaandariin qajeelcha bobbaa loltoota Israa'el Birgeedii 24ffaa kutaa Jenin Al-Faraa keessatti ajjeefame kanneen 16 walii ta'an madaa'uu fi helikooppitariin dhufanii madoo guurrachuu Hindustaant Al-Arabiyaan damee afaan Arabaa ibsani. Abu Ubeydaan deeggarsa loltoota Taalibaan erga galateeffatanii booda dhaamsa humnoota biyyoota shariika mirga bilisummaaf of kennanii hundaaf waamicha wayita taasisan kaleessa dhimma Gaazaa irratti jedhan. Dhimma Gaazaa irratti eenyulleen murtee Palestaayinotaaf egeree ishee irratti kan murteessu yoo ta'e harka keessantu cita jechuun akeekkachiisuudha kan gabaasan maddeen kuni. Kana qofa osoo hin ta'in haleellaa xiiqii kanan Israa'el fudhatteen West Bankitti daa'immaniif dubartoota dabalatee namoonni 8 ajjeefamanii kanneen 50 ol madaa'uu fi kaleessas 16 kanneen ajjeefamanii fi 28 ol madaahuudha. Gabaasni Al Arabiyaa Al Jazeeraa fi Washington Post akkasumas Reuters gabaaseeti jira. On World is One with me, Isha Hanspal. The headlines first up. Delivered because the danger to the huge pallets have been delivered. Osama Hamdan qondaalli waraana sabqunnamtii Hamas Libaanos irraa ibsa har'a kennaniin Ameerikaan ministeera raayyaa ittisaa Israa'el Yoav Gaalant jabdummaaf Peentaagonitti kan simatteef furmaata dhukaasaa dhaabuu osoo hin taane tooftaalee gurguddoo lamaan asiin bahu jirti jechuudhaan sodaa guddaa jalqabaa irratti lola Libaanosii fi Iraan niikuleerii kurfeeffatteen cimina Hizbollaa wajjin ida'ame kaansarii cimaa keessoo waan itti ta'eef meeshaa guddaa deeggaruuf ta'uu haasaan Benjamin Netanyahuun tibbana addunyaadhaaf ragaa jechuun wayita ibsan. Lammaffaa irratti immoo maqaa deeggarsa namoomaa toonii doolaara miiliyoona 16 galoo galaanaatiin lammiilee Gaazaatiif beelaaniif geessuudhaaf kanaaf ammoo kan danqabneef sababa Hamaasi jechuun pinsa dippiloomaasii siyaasaa baha gidduu galeessatti ittiin dandamachuuf jechuun dubbachuu isaarra garaagarummaa sa'aatii 2tti Al Jazeeraan oduu takkanaasiin bahe. Al Jazeeraa fi ABC News America deeggarsa meeshaa waraanaa cimaa Israa'eliif akka taasiftu murteessuu miidiyaaleen ifatti dubbachuu ta'uu fi akkasumas marii Sekreetarii Ameerikaan Tony Blinken ilaalchiseetii fi qondaalli dubbii himaa isteetaa Peentaagoon Matthew Miller itti gaafatamaan humna qilleensaa waliigalaa Ameerikaa Meejor Jeneraal Paatrii Rayders gaaffii gaazixeessotaa irraa ka'eef irra butanii darbuun isaanii kuni kan akeeku ta'uu maddeen gabaasanii jiran. Video kana daawwadha. Commitment or assurances from the Israeli Defense Minister to reduce civilian casualties? I'm not going to be able to go into more details than what I provided in that readout there, Idris, other than to say again. Haleellaan cimaa dirooniif misaayila hypersonic yeroo duraatiif hojiirra oolee kan Iraaniitiin humna galoo galaana baqaqsee dooniiwwan buufata Israa'elii Haifaa irratti osoo ijji Israa'el arguu daaraatti jijjiire. Hawtiin Yamanoota batala reebichaaf jettiiwwan Ameerikaa dhufanitti misaayilichi Ameerikaafu saffisni kun kiiloomeetira 400 gombobeetiin humna maayikiroo sakandii saffisa bakkee irra galaana teekinooloojii isaatiin maadheeffatee jira waan ta'eef jettiiwwan Ameerikaa nyaatamne walakaloo jedhanii dhiyeessuun ibsa saffisaa daddafanii Peentaagoon irraa kan baasan amma jarri wal haa nyaattuu kan fakkaattu Saa'udiidhaaf olaantummaa galoo galaanaa kennine jettee Ameerikaan amma ofumaa wal nyaachisuuf malatte. Yahya Saarini jeneraalli dubbii himaa Hawtiidha akkana jedhan. Akkasumas ammoo haleellaa dooniiwwan kana sakandiiwwan 20 erga isin daawwachiifne oduuwwan lola guddichaatti ceena. من الصواريخ المجنحة وقد حققت العملية أهدافها haleellaa kaaba Sooriyaa kutaa Sayidaa Zeyna jedhamutti gaarreen Goolan
bakka qubsuma loltoota Raashiyaa tarkaanfachuun haleellaa kallattii malee Israa'el siviilota du'aaf madoon Sooriyaa keessatti adabdeen wal qabate ministeerri haajaa alaa Raashiyaa Sergey Lavrov gatiin Israa'el kaffaluu jirtu arguu teessan jechuun Netanyaahuu fi Yoav Gaalantitti dhaadachuu garaagarummaa sa'aatii 6tiin humni wiirtuu riippaabilikii warraaqsa islaamaa yookiin Islamic Resistance fi Hizbollaan Sooriyaa magaalota Israa'el 3 misaa'ilota Cruise misaa'il jedhamu akka cabbii rooba gannaatti roobsuun dhoo'insa gurguddoon kutaawwan magaalaatti dhagahamu Hindustan Al Arabiyaa fi First Post gabaasaniiti jiru. Gama birootiin pirezidaantiin Tarkiyyee Libaanos weeraraaf yaaliin kamiyyuu Israa'el taasifte taanaan Israa'el dhimma haleellaa yaaddoo ofirraa qolachuuf lammiilee ishii tiksu osoo hin ta'in isteeta Arabaa fi humnoota mootummaa Islaamaa laamsheessuuf balleessu. Kun immoo gowwummaa kan taa'ee ilaaluu hin jiru. Humna qabnu hundaan tarkaanfii fudhachuuf Israa'eliif gayaa ta'us mataan ishee Israa'el ni beekti jechuun Tel Aviivitti dhaadachuudha kan Turk Anadoluun gabaase. Akka pirezidaant Raa'ib Tayyib Erdogan mootummaan Baayidanii fi barreessaan mootummoota Antoonii Guterres akkasumas barreessaan humna gamtaa neetoo Jens Stoltenberg bulchiinsa mataan dadhabaa tsiyoonota kana murtee tokko jala muruun akka itti himan dhiibbaa birmadummaa Israa'el sarbaa jirtu kana kan biyyoota Arabaatii fi akkasumas muslimaa addunyaati waan taateef jechuun dhiisuma kana akeekkachiisuu barbaanna. Isa kanaan wal qabateen irreen bulchiinsa Muusaa Netanyahuun Libaanos irratti tasas ta'eetiin tarkaanfatee kana godhe taanaan namni taa'ee ilaaluu hin jiru kun abadan jechuun dubbatan Raa'ib Tayyib Erdogan. İkazı da burada yapmak durumundayım. Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği Yaman Tel Aviivin irratti roobu jirtu addunyaan amanuuf rakkattu. Pirezidaantiin Raashiyaa Mr. Vladimir Putin beeksanii daangaa Libaanos tarkaanfattee haleellaa fudhatti taanaan qiyaaman Israa'el irratti bu'uu jiru addunyaanuu amanuudhaaf mamtan walakkeessi Tel Aviiv tarii maappirraa haqamuu danda'a. Tuffii Keenyaa fi Sooriyaa dhaqxeet birmadummaa Raashiyaa sarbaa jirti waan taateef kanaan booda gochaan walagarra jedhan. Hashemi earlier ran in the 2021 presidential election but came in last, barely accruing under 1 million votes. Pirezidaantii qaalii argattee hawwii Iraanotaaf qaban osoo hin xumurin guyyaa ta'e dhaammannoon tarabbii malee tan namaaf Iraanota osoo hin dhaamatin balaa tasaa eebba hidha aanisa daangaa Azerbaijaniin wayita deebi'an ministeera haajaa alaa Amir Hussein Abdullahi fi muftii kutaa biyyattiif qondaala bulchiinsa Azerbaijan wajjin kan gara fuula rabbi deeman Amir Ibrahim Ra'iisiin ji'oottan lameen darbe hogganaa isaan irraa oli bulchiinsa qooda muummee biyyattii Ayatullah Ali Kaaminiitii fi itti aanaa pirezidaant Ra'iisi Muhammad Bahariin kan bulaa turte Iraaniin kaadhimamtoota 6 keessaa 5 boru filannoof dhiyeessuun Aljazeeraan gabaase. Akka jedhutti Muhammad Mahmud Najaat pirezidaantii Iraanii duraanii kan turani sababa Hassan Ruuhaaniitiif hidhata qabanii fi akkasumas faalla masaanuu kan Ayatullah Ali Kaamini ta'uun filannoo keessa boordiin filannoo biyyoolessa Iraanii haquudha wiihoon gabaaseet jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya namoota qaqqaalii ta'an kanneen barnootaan sadarkaa olaanaa ta'an agarsiisa waraanaatii fi daawwannaa akkasumas marsh baandii tahareen dabaluudhaan boru waxabajji 28 Iraan filannoo biyyoolessaa kaadhimamtoota 5 keessaa eenyu akka sagalee kennamu hin beekamu. Sagalee olaanaa ni argatan jedhanii kan amanamaa jiran pirezidaantitti aanaa biyyattii Meejor Jeneraal Muhammad Baghar Gaalibaaf akka ta'e yeroo himamaa jirutti Meejor Jeneraal Muhammad Baghar Gaalibaaf 28.7 Masuud Perez Sheekiyaa akkasumas Alireza Zakari Said Jalilii fi
Mustafa Pro Muhammadi kan jedhaman keessatti kan argaman qondaaltonni shanii guyyaa boru kan sagalee argatee olaantummaan mo'ate fuula muummee bulchiinsa aangoo olaanaa Ayatullah Ali Khamenei duratti kakuu bakka manni murtiitii fi abbaan seeraa biyyattii kan shariyaa islaamaa kan Iraanota jiruutti kakuu raawwata jechuu Aljazeeraan gabaasee jira. Agarsiisa Iraanii kana daawwanneetiin walitti dhamanna.